Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa, fayyisaa keenyaa, sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaan yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa koorsii dubbii Kiristoosiin boqonnaa 3ffaa jalqabnee barachaa akka jirru obbolaawwan barumsa kana barachaa jirtan ni yaadattu. Walumaa galatti egaa barumsa boqonnaa 3ffaa kanaan ilmi Waaqayyoo gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyesuus Kiristoos eenyudha kan jedhudha barachaa kan jirru. Kutaa tokkoffaa boqonnaa 3ffaa kanaan gaaffii Qisaariyaa kan jedhu galanni isaaf haa ta'uti. Innumti gooftaan keenya duuka bu'oota isaa naannoo Filiiphoos Qisaariyaatti jedhamtutti walitti qabuudhaan gaaffii inni gaafatedha. Nuti achirraa ka'uudhaan Iyyesuus Kiristoos eenyudha kan jedhu jalqabuudhaan guyyaa darbe kan baranne kutaa lammaffaa isaatiin maal ture deebiin jalqabaa Iyyesuus Kiristoos eenyudha kan jedhuudhaaf Iyyesuus Kiristoos ilma Waaqayyoodha kan jedhu ture kan ilaalle jechuudha. Ilma Waaqayyoo gaafa jennu akka kan namoota kennaadhaan ilmummaa yookiin immoo mucummaa kennaadhaan kennamu osoo hin taane inni maalidha? Ilma amalummaa abbaa isaarraa kan dhalate. Abbaarraa dhalachuu isaatiin immoo abbaan kan hin dursine, abbaan yeroo jiru hundumaatti kan jiru. Addunyaan kun isaan kan uumamte boodas immoo addunyaa kana feesisuudhaaf jecha foon kan uffate ilma Waaqayyoodha jenne warreen kennaadhaan kennaman namoonni uumamtoonni ergamoonnis qulqulloonnis nuti kiristaanonnis ijoollee Waaqayyoo yoo jedhamnu isa kanuu karaa adda adda ta'uusaa ture barannee kan dhaabbanne jechuudha. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti barumsa kanatti dhufuudhaan Iyyesuus Kiristoos eenyudha kan jedhuuf kutaa 3ffaadhaan deebiin laannu Iyyesuus Kiristoos Waaqa Amalummaati kan jedhudha jechaadha kan barannu. Abbaan icciitii uumaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyesuus Kiristoos har'as nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan Iyyesuus Kiristoos eenyudha kan jedhuudhaaf kan itti aanu deebiin Iyyesuus Kiristoos Waaqa Amalummaati kan jedhudha. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti. Foon uffatee dhufuu isaatiin akka keenya fakkaatee nama guutuu ta'ee dhufuu isaarraan kan ka'e ilaalame uumamaa yookiin immoo waaqa xiqqoo yookiin immoo raajii yookiin immoo namootaa fi Waaqayyo bira waaqa biraadhaan kan walitti araarsu kan kadhatu jedhamuun kan isaaf ta'u miti. Maaliif? Inni foon kan uffate jijjiirameetu miti. Waaqummaa waaqa tureetu kanarraa deebi'ee gara namummaatti jijjiirame osoo hin taane waaqummaadhaaf foon keenya foon dhala namaadhaaf fudhatame sun tewaahidoodhaan tokko ta'uudhaan waaqummaasaa osoo hin gadhiisin addunyaa fayyisuudhaaf jecha akka nama ta'e boqonnaawwan darbaniin bal'inaan ibsaa turreerraa jechuudha. Kanaaf gooftaan keenyaaf fayyisaan keenyaa Iyyesuus Kiristoos foon uffatee haala kanaatiin haa mul'atu malee sababa kanaaf foon uffachuu isaa bichaa ilaallee akka keenya nama fakkaatee dhufuu isaa qofa ilaallee isaan kanaan waamuun sirrii miti jechuudha. Maaliidhaaf inni foonaa uffatu malee
waaqa bara baraa namas guutuus tewaahidoodhaan kan ta'e kana gara fuulduraatti itti deebina. Al tokkotti namas waaqas ta'uudhaan waaqa amalummaadhaan fayyina namaa kan raawwatedha. Waa'ee amalummaa waaqummaa isaa kana egaa barumsa keenyaaf hundee kan ta'e kitaaba qulqulluu waan ta'eedhaaf kitaabileen qulqullaa'oo wal gargaaruudhaan ni ibsu. Kaayyoon kiristaanummaa inni guddaan jechuudha. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa addunyaa naanna'uudhaan kan isaan ergaman jechittii kana beeksisuu qofaadha. Jecha kam? Iyyesuus Kiristoos waaqa amalummaa ta'uusaa jechuudha. Guyyaarraas ergamni mana kiristaanaa keenyaa kanumadha. Namnis fayyina kan argatu maaliitina? Iyyesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa amanuutiidha jechuudha. Hundeedha jechuudha kiristaanummaadhaaf. Kanaaf kitaabni qulqulluun abboonni keenya bakka barsan hundumaatti waa'ee waaqummaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos sirriitti ibsaniiru. Isaan qofaa miti. Otoon isaan barsiisummaadhaaf kakuun haaraa osoo hin dhufiin kakuu moofaa keessatti illee bifa raajiidhaan fagootti kanneen argan raajonni waa'ee waaqummaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos haala addaatiin barreessaniiru jechuudha. Kanaaf waa'ee waaqummaa isaadhaaf kitaabileen guutummaan waa'ee waaqummaa Kiristoosiidhaaf waa'ee isaadhaaf kan barreeffaman haa ta'an iyyuu malee barumsa keenyaa gaggabaabsinee galuu kitaabilee kakuu moofaa keessaa akkasumas kitaabilee kakuu haaraa keessaa dabarrees immoo kitaabilee kakuu moofaaf kakuu haaraa wal qabsiisuutiin kitaabileen kun akkamitti akka isaan waa'ee waaqummaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos dhugaa ba'an ni ilaallaa jechuudha. Kan jalqabaarraatu haa kaanu. Kakuu moofaa keessaa kan jalqabaa raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoomsa 6 kan jiru haa ilaallu. Maal jajaqasni kuni mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gatiitti isaarra jira. Maqaan isaa jechuudhaan maqaa isaa dubbataa jechuudha. Mucaan nuuf dhalateera jechaa kan jiru kuni Isaayyaas dhaloota Kiristoos waggaa 700 dursee raajii jiraate yeroo ta'u, garuu kakuu haaraa keessa wanta jiru wanta ta'uudhaaf jiru hundumaa fuullee raajiidhaan arguudhaan kan barreessedha. Innaan mucaan nuuf dhalate kan jedhu kuni waa'ee Kiristoos dubbachaa jira. Dubroorraa kan dhalate jechuudha. Ilmis nuuf kennameera waa'ee isaa dubbachaa jira. Humni mootummaa isaa isumarra jira. Mootummaan kanuma isaati. Eshi maqaan isaa eenyudha? Kan jalqabaa gorsaa jedhama. Kan lammaffaa dinqii jedhama. Kan sadaffaa maal jedhaa? Waaqa jabaa jedhama jechuudhaan dubbata. Abbaa bara baraa hangafa nagaa jedhamee ni waamama. Innaan mucaan dhalate kun eeyudha waaqa jabaadha. Waaqa jabaa Iyyesuus Kiristoos dubroorraa kan dhalate daa'imni sun boodas fayyina namaa fannootti kan raawwate deemee barsaa kan ta'usummaadha. Waaqa jabaa jedhama. Kanaaf Kiristoos Iyyesuus Kiristoos jechuu kooti waaqa jabaa ta'uusaa waaqummaa saala kanaatiin Isaayyaas dursee dubbateera jechuudha. Raajii Miikiyaas 5 kan jiru ilaaluu dandeenya. Raajii Miikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 kan barraa'e. Ati yaa Beetlehem kutaa Efraataa, ati magaalota Yihuudaa keessaa ishee xiqqoodha. Si keessaa garuu jedha. Si keessaa garuu jedha raajiin kuni Beetlehem dubbachaa jira. Magaalaa Yihuudaa keessaa ishee xiqqoodha. Garuu si keessaa ba'umsi isaa durii kaasee kan bara baraa kan ta'e Israa'eliin kan bitu si keessaa naaf ba'a. Ingidihi Kiristoos kan dhalate Beetlehemitti miti Kiristoosiif dubbachaa jira kuni. Ba'umsi isaa jechuun jiraattummaan isaa kan inni jiru durii kaasee kan bara baraa. Ingidihi durii kaasee kan bara baraa kan ta'e waaqayyoorraa kan akka kan biraan hin jiru. Addunyaa yoo fudhannee dhala namaa fudhannee ergamoota fudhannee hundi durii kaasanii otoo hin taane ka'umsa qabu. Garuu kun maal jechaa jira? Durii kaasee hanga bara baraatti kan ta'e jechuudhaan Iyyesuus Kiristoos Beetlehem keessaa kan dhalatu sun waaqa bara baraa ta'uusaa haala kanaatiin agarsiisaa jechuudha. Kan biraallee raajii Miikiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1-3 ilaalle waa'ee Yohaannisiif waa'ee gooftaa keenyaadhaaf raajii dubbatamedha kuni maal jedha? Kunoo ergamaa koo nan ergaa jedha. Ergamaa kan jedhame Yohaannisidha. Karaas dura kootii ni sirreessaa. Kana kan dubbatu raasu Kiristoosidha. Ingidihi foon uffanne Iyyesuus Kiristoos Amaanu'eel kan jedhama maqaa foonummaa jennee miti. Inni ilma waaqayyoo ta'ee kana kan dubbatuuf masaadha. Raajii kanatti maal jedha? Kunoo ergamaa koo nan ergaa. Karaas dura kootii ni sirreessaa. Gooftaa isin barbaaddan akka tasaa gara mana qulqullummaatti ni dhufa. Agartanii? Gooftaa isin barbaaddan jechuudhaan Iyyesuus Kiristoos inni foon uffatee dhufe gooftaa ta'uusaa waaqummaa saala kanaatiin ibsee ni arganna jechuudha. Kakuu moofaa keessaa caqasus kana 3 salphisnee ilaaluu dandeenya. Kakuu haaraa keessaas sammatee haa kaasnu
Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkoffaarra kan jiru waa'ee waaqummaa Kiristoos kan barraa'edha. Jalqaba jechatu ture, jechichis waaqayyo bira ture, jechichis immoo maal ture? Waaqayyo ture jechuudhaan dubbata. Jecha kan jedhame Iyyesuus Kiristoosidha. Maaliif jecha jedhee ilma waaqayyoodhaan kan jedhu gara fuulduraatti bal'inaan ni ilaalla. Sirriima barbaachisaadha jecha jedhamu asitti waan ta'eef qulqullichi Yohaannis jecha jechuudhaan ibseera. Iyyesuus Kiristoos jecha waaqayyoodha mitiidha. Karaa sadummaa haalaawwaniidhaan kan baranneedhaanis ilmi waaqayyoo jecha Sillaaseeti. Innaa jalqaba jecha ture. Jechichi immoo waaqayyo bira ture. Jechichi maal ture fasaa? Waaqayyo ture jechuudhaan waaqummaa saala kanaatiin Iyyesuus Kiristoosiif dubbateera. Ittaan sinacha wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 58 irratti illee dhugaan isiniin jedhaa Abrahaam osoo hin dhalatiin ani jira jechuudhaan dubbate. Ilaala Abrahaam nama waggaa 1700 dursee Kiristoosiin dursee nama jiraatedha. Ati akkamitti osoo waggaa 50 guuteen Abrahaamin argeera jettee dubbachuu dandeessaa yeroo isaan jedhan dhugaan isiniin jedhaa. Ani isa iyyuu dursee nan jira jechuudhaan inni kan asitti agartan kun foon kanatti kan dhufe osoo hin taane bara baraaf kan hin jiru jechuudhaan bara baraaf kan jiraatu waaqa ta'uusaa haala kanaatiin ibseera jechuudha. Ittaan illee Yohaannis 10:30 yoo ilaalle aniif abbaan tokkodha jechaan aniif abbaan tokkodha. Ingidihi namoonni baay'een abbaa waaqa jedhanii kanneen amanan Kiristoos ani isuma isin jettan sana duukaa tokkodha jechuudhaan waaqummaasaa haala kanaatiin ibseera jechuudha. Taansuudhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 12 kaasnee dubbisnee ni arganna. Kan isiniif raawwadhe hubattaniittu isin barsiisaadhaaf gooftaanaan jettu akkasuma waan ta'eedhaaf gaarii jettan jechuudhaan dubbata Kiristoos. Duukaa bu'oota walitti qabuudhaan miila isaaniif dhiqeetu kana booda maal jedhaa? Kan isiniif raawwadhe hubattaniittu isin barsiisaadhaa fi gooftaanaan jettu ittaan dhaggeeffadhaa kana. Akkasuma waan ta'eef gaarii jettanii jedhe Kiristoos. Malee ani gooftaa barsiisaa isin miti hin jenne. Akkasuma waan ta'eedhaaf gaarii jettan jechuudhaan inni gooftaa ta'uusaa haala kanaatiin Kiristoos waaqummaa isaadhaaf dubbatee ni arganna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 28. Toomaasis gooftaa koo waaqa koo jedhee deebisee Iyyesuusis waan agarteedhaaf na amante osoo nan argin kan na amanan qajeeltotadha jechuudhaan deebiseef. Ilaala. Toomaas maal jedhe? Gooftaa koo waaqa koo. Yeroo du'aa ka'uudha kun Kiristoos gaafa du'aa ka'etti guyyaa 8ffaatti Toomaasiif gaafa mul'atu dursee nama waan turedhaaf harka isaa cinaachasaatti gooftaatti galchee yeroo argu ni amane. Amanee maal jedhaa? Gooftaa koo waaqa koo jechuudhaan dubbate. Kiristoos ante akkamitti gooftaa naan jetta? Akkamitti waaqa naan jetta? Hin jenne. Ittu maal jedhe? Gooftummaa koodhaaf waaqummaa koo waan agarteedhaaf amantee. Otoo nan argin kana amanumaadha qajeeltotadha jechuudhaan inni gooftaas waaqas ta'uusaa haala kanaan dubbatee ni arganna jechuudha. Ittaan isin ergaawwan keessaa illee yoo ilaalle fakkeenyaaf Roomaa 9:5 ergaa qulqullicha Phaawulos gaafa ilaallu Kiristoos isaan keessaa foon uffatee dhufe innis waan hundumaan ol kan ta'e waaqa bara baraati. Jedha kitaabni qulqulluun. Maal? Waaqa bara baraati. Eenyu Iyyesuus Kiristoos? Isaan keessaa foon uffatee kan dhufe isaan kan jedhaman Yihuudootadha. Iyyesuus Kiristoos ingidihi foon isaan keessaa kan hidhate waan ta'eedhaaf isaan keessaa dhufe. Garuu haa ta'u malee waan hundumaan ol kan ta'e waaqa bara baraati jechuudhaan immoo haala kanaatiin guduunfe jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis 5:20 illee yoo ilaalle ilmi waaqayyo akka dhufe dhugaa kan ta'es akka beeknuuf laphee akka nuuf kennu ni beekna. Dhugaas kan ta'e isaan jirra. Innis ilma isaa Iyyesuus Kiristoosidha. Inni waaqa dhugaaf jireenya bara baraadha. Eenyu? Ilmi isaa Iyyesuus Kiristoos waaqa dhugaaf jireenya bara baraadha jechuudha. Kitaabni qulqulluun akkanaatiin qulluchi godhee waa'ee waaqummaa Kiristoos dubbata jechuudha. Tokkoffaa Qorontos 2:8 bulchitoota addunyaa kanaa keessaa tokkollee ogummaa kana hin beekne beekan osoo ta'etu gooftaa kabajamaa hin fannisan turan jechuudhaan dubbata. Gooftaa kabajamaa kan jedhame Kiristoosidha. Waaqummaan isaa kan ni arganna. Tiitoo 2:13 abdii keenya eebbifame innis mul'achuu guddicha gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoos eeggachaa mataa keenya bituudhaa fi qajeelummaadhaan waaqayyoon fokkaachuus bara kana haa jiraannudha qulqullichi Phaawulos. Asatti maal barbaanne kan kaasne innis mul'achuu eenyu? Mul'achuu guddicha gooftaa keenya. Ilaala Kiristoos jechaadha. Mul'achuu guddicha gooftaa keenyaadha. Kiristoos waaqummaa isaa haala kanaatiin dubbatee ni arganna. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 yoo ilaalle kan tureef kan jiru kana kan dubbatu gooftaa keenyadha.
kan dubbatamaa jiru immoo Yohaannisittidha. Innaa Kiristoos maal jedha erga du'aa ka'ee gara samiitti ol ba'ee booda jechuudha. Kan tureef kan jiru kan dhufeef kan dhufu hunda kan bitu Waaqayyo gooftaan alfaadhaaf oomegaan anadha jechuudhaan dubbata. Yoo kan dubbatu Kiristoos uumaa keenya jechuudha galanni isaaf haa ta'uti. Mul'ata 21 illee yoo ilaalle lakkoofsa 5 kaasne amma torbaatti alfaaf oomegaanii jalqabniif dhumni anadha kan dheeboteedhaaf burqaa bishaan jireenyaarraa ani nan kennaafedha Kiristoos. Ani eenyu annan kennaaf kan mo'atu kana ni dhaala. Anis waaqan isaaf ta'a innis immoo mucaa koo ta'a jechuudhaan Kiristoos dubbata jechuudha. Maalin ta'aaf waaqan ta'a jechuudhaan Kiristoos waaqummaa isaa jechaan dubbata jechuudha. Kan xumuraan mul'ata 1:18 illee ilaalle kunis akkuma kanaan du'een turedha Kiristoos yaa fooniin jechuudha rofa awwaalame san kunoo baraa hanga baraatti immoo jiraataadha. Ani bantuu du'aaf si'oolis nan qabaadha. Ingidihi bantuu du'aa fi kan si'ool kan qabu Waaqayyo qofadha. Ajjeesuu kan danda'u si'oolitti gatuu kan danda'udha Waaqayyoodha. Achi keessaas baasuu kan danda'u isumadha jechuudha. Innaa kanaafidha bantuu du'aas kan si'oolis nan qaba jechuudhaan Waaqa ta'uusaa haala kanaatiin ibsee ni arganna jechuudha. Ittaan sin yommuu mee caqasoota bira qabnee immoo haa ilaallu. Caqasoota kakuu moofaadhaaf kakuu haaraa wal bira qabnee haa ilaallu mee. Faarsaa 49 sadiidhaa fi mul'ata 22 12 haa ilaallu. Faarsaan 49 lakkoomsi 3 maal jedha? Waaqayyo ifatti ni dhufaa, waaqni keenya ni dhufaa, hin callisu, ibiddis immoo dura isaatii boba'a jechuudhaan dubbata qulqullichi Daawit. Kun Waaqayyo akka inni deebi'ee dhufaatiidhaan ibidda kan jedhame murtiidha. Murtiin nama hundumaadhaaf sarara kennamu kana dubbata jechuudha. Ingidihi dursee kan dhufe Iyyesuus Kiristoosidha. Ammas deebi'ee lammaffaa akka dhufu kan dubbates immoodha Iyyesuus Kiristoosidha. Kakuu haaraatti bal'inaan kana ilaalleerra. Asitti deebi'ee akka dhufu mul'ata 22 lakkoofsa 12 gaafa ilaallu deebi'ee dhufe akka murtii laatu gaafa dubbatu Kiristoos akkasidha. Kunoo dafee nan dhufaa. Hundumaadhaafis akka hojii isaaniitti akkan kaffaluudhaaf gatiin isaanii na wajjirraan jiraadha. Iyyesuus Kiristoos ilaala. Kan dhufu kana faarsaa immoo maal jedhee kaa'eera kitaabni qulqulluun dursee Waaqayyo ifatti ni dhufaa. Waaqni keenya ni dhufaa. Hin callisus ibiddis immoo dura isaatii boba'a. Ibiddi kan jedhe murtii. Kiristoos gatii hundumaa kaffaluudhaaf deebi'ee nan dhufaa. Kanaaf faarsaa Daawit irratti Waaqayyo kan jedhame mul'ata irratti immoo gooftaan keenya mataa isaaf taasisee dubbatu ni arganna. Kun maal agarsiisa? Iyyesuus Kiristoos Waaqa ta'uusaa ifatti nutti agarsiisa. Faarsaa 46 hojii duukaa bootaa 1:9 yoo ilaalle kunis akkuma wal fakkaataatiin sanuma dubbata. Faarsaan 46 maal jedha? Waaqni ililleedhaan Waaqayyo sagalee faaggaatiin ol ba'ee jedha. Waaqayyo ol ba'e ingidihi kan dhufee deebi'ees immoo duukaa boonni isaa otuma ilaalanii gara samiitti kan ol ba'e otoo agarre Iyyesuus Kiristoosidha. Iyyesuus Kiristoosidha kan ol ba'e jechuudha. Isa kana immoo hojii duukaa bootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti ifee ni arganna maal jedha? Isin biraa gara samiitti osoo ilaaltanii akkuma ol ba'e deebi'ee ni dhufaadha. Ingidihi ol ba'e otuma isaan biraatii ol ba'e jechuudha. Yeroo inni ol ba'u yaa'u kan hin barreeffamin dursee faarsaatti kan barraa'e ergamoonnis qulqulloonnis hundumtuu faarsaadhaan kabajaan ililleedhaan Kiristoos gara samiitti kan ol ba'e. Waaqa ol ba'e kana Iyyesuus Kiristoos ol ba'e kana dursee kitaabni qulqulluun maal jedheera? Waaqayyo ililleedhaan sagalee faaggaatiin ol ba'e jechuudhaan dubbate. Ingidihi kan ol ba'e samiirraa kan dhufes deebi'es kan ol ba'e tokkoyyuu hin jiru. Iyyesuus Kiristoos qofadha. Isa kana maal jettan kun Waaqayyo jechuudhaan ibseera. Kanaaf Kiristoos Waaqa ta'uusaa ifatti ni arganna jechuudha asirraas. Kan xumuraa Isaayyaas 40:10 mul'ata 22 kan jirre haa ilaallu. Raajichi Isaayyaas waa'ee dhufaatii lammaffaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dursee dubbateera. Maal jedhaa raajii isaa boqonnaa 40 lakkoofsa 10 gaafa ilaallu. Waaqayyo gooftaan akka humnaatti ni dhufa. Irreen isaas waa'ee isaaf ni bita. Kunoo gatiin isa biradha. Miindaanis fuuldura isaa jira jechuudhaan Waaqayyo akka dhufee harka isaarra kan jiru gatii namoota hundumaa akka inni kaffalu dubbata jechuudha. Miindaa kana kan kaffalu immoo eenyudha kan jedhu Isaayyaas Waaqayyo kan jedhe kakuu haaraatti immoo Iyyesuus Kiristoos gaafa dubbatu ni arganna. Maal jedha? Kunoo dafeedhaan dhufa. Hundumaafis akka hojii isaaniitti akka kaffaluudhaaf gatiin isaanii ana bira jira. Eeyyuu bira na bira jechuudhaan Kiristoos dubbata.
ana jechuudhaan kan dubbate. Isaayyaas immoo dursee maal jedhee waaqayyo jechuudhaan dubbate. Kunis Iyyesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Egaa walumaa galatti obbolaawwan keenya caqasoonni amma ilaalle kun kitaabileen oriitiis ta'an warreen kakuu haaraa waa'ee waaqummaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyas Kiristoos haala isaan ittiin dhugaa ba'an keessaa muraasa ibsuudhaafidha. Walumaa galatti abboonni keenya gaafa ibsan kitaabni qulqulluun guutummaansaa waa'ee Iyyesuus Kiristoosiif barraa'ee jedhaniiru. Kanaaf nutis kitaabni qulqulluu akkuma jedhu barumsa Kiristoosiin kan hin jiraanne waaqayyoon hin qabu jedhe akka nu hubachiisu barumsa Kiristoos isa dhugaa amannee isaafis amanamnee jiraachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Gooftaan keenya egaa walumaa galatti waa'ee waaqummaa isaadhaaf kitaabileen kan isaan dubbatan kun salphinaan kan ilaalledha. Amanuudhaaf yookiin beekuudhaaf qofa kan ta'u jennee qabannaa bal'inaan dubbisuu barbaadan kitaabni qulqulluun guutummaan isaa wangeelonni ergaawwan waa'ee makanaa odeessu waan ta'eedhaaf sanas ilaaluun ni danda'amaadha. Kan itti aanu Iyyesuus Kiristoos eenyudha kan jedhuuf deebiin Iyyesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuudha kan jedhudha. Isa kana kutaatti aanuun qabannee kan dhufnu kan ta'u. Kanarraa asumarratti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo uumaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan dhaggeeffannee laphee keenya keessa nuuf haa bulchu kutaatti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.